Hayyee harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo bakka garaagaraa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan an obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Ababeeti. Egaa manni na duubatti argamu kun bakkeen itti argamu kuni mana obboleettii keenya burteedhaaf ijaaramedha. Burtee jechuun kan abbaan manaa ishee bishaan jalaa nyaatee ilmaan yatiimaa sadii guddistuudha jechaadha. Viidiyoo wayii waraabee deeggarsa singootaniin kan manni kun ijaarame. Mana kana ijaaruuf egaa jalqabarraa kaasee lafa barbaachisaa lafa kana jechaadha. Lafa kana barbaacha meeqaan argannee lafa kana bitannee lafa erga binne immoo mana ijaaruun baay'ee ulfaataadha. Meeshaalee manaaf barbaachisan hunda tokkoon isaa gatii qaba. Waan biraa dhiisaa muka, mismaara, liishoo, dhagaa fi simmintoo dhiisaa biyyoo jechaadha. Biyyoo lafti ittiin daldalamu hin bitame jechaadha. Biyyoo lafti ittiin lassanamu hin bitame jechaadha. Bakka kanatti jechaadha. Wanni lafa bilisaan yookaan bilaashaan yookaan natsaadhaan argame tokkollee hin jiru. Wanti hundu baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee garuu deeggarsa singootanii lafa binnee mana ijaarree guutummaan mana kanaa waa hunda isaa xumurree asiin geenye jirra jechaadha. Lafti isaa liishoo galee naannoon isaa immoo masaratiin ijaarameeti kan galee jechaadha. Akkuma jalqabbii isaa yookaan yeroo ijaaramu viidiyoo kana irratti agartan jechaadha. Egaan manni kun mana bareedaadha. Mana nama tokkoof ta'udha jechaadha. Kutaa lama kan nuti ijaarree burteedhaaf jechaadha. Garuu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee dadhabsiisaadha mana ijaaruun jechaadha. Ji'oota lama oli kan inni natti fudhate jechaadha. Deddeebiin asitti deddeebi'anii ijaarsuun illee baay'ee ulfaataadha. Garuu wanni kun wanni natti kenname kun amaanaadha. Amaanaa kana immoo hanga xumuraatti eeguun barbaachisaadha jechaadha. Kana namni kamuu ni deeggara jechaadha. Haadha hiyyeessaa tokko sharaa keessa bultii, sharaa uffattee bultii, aguubaroo uffattee bultii ilmaan ishee yatiima waliin sana keessaa kaasnee amma akka hanga mana dhuunfaa isheetti waan ishiin irra ciistu uffata uffannaa halkaniitii fi uffata waan ciisichaa gaarii finnee fi dhufnee jirra. Waan kana isheen quba hin qabdu waan bareedaadha jechaadha. Asitti immoo mana fincaaniitii fi bakka nyaatatti bilcheeffattu asittis qotamaa fi jira jechaadha. Deeggarsi singootanii gaa ijaaramee jira. Manicha walumaan haa ilaallu. Egaan akkuma agartan jechaadha manni obboleettii keenya burteedhaaf ijaarame kana fakkaata kutaa lama qaba jechaadha. Kun kan ta'e deeggarsuma singootanii mana kana ijaaruu dandeenye jechaadha. Bolonni koo bakka garaagaraa teessanii wantoota garaagaraatiin yaadaan deeggarsa maallaqaatiin wantoota garaagaraatiin nu cinaa dhaabbattan ulfaadha. Manni fincaanii fi kushiina yookaan bakki nyaatatti bilcheeffatu achitti qotamaa fi jira manni fincaanii jechaadha. Deeggarsa gochuu keessaniif ulfaadha. Ani baay'een sin jaalladha, baay'een sin galateeffadha. Hayyee harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota obboloota koo bakka garaagaraa teessanii kan viidiyoo kana daawwattan an Abdii Geetaachoo Ababeeti. Egaa obboleettiin keenya kan na cinaatti argamtu immoo burtukaan jedhamti. Burtukaan jechuun immoo ji'oota lamaan dura viidiyoo isinii maxxansuun kun yaadatamaa. Viidiyoon sunis daandiirra teessee osoo isheen rakkattu ilmaan waliin bokkaa keessa aduu keessa yeroo isheen teessu nan argarra deddeebiini. Sanuma laaloon viidiyoo sana waraabee isinii maxxansuun deeggarsa garaagaraa gochaa turuun keessan ni yaadatama. Anis bakka isheen bakkee tusii roora useera jedhee mana kireeffadhe mana kiraa wayiitti galcheeniin ture. Kan keessa dachiin kaa'aa nattiin fakkaatu akka kiraa inni alakkatti addunyaa. Maaliif boosanii hojjetu? Yeroo qorra keessa aduudhaan qorra bultii. Isheedha jechuun si yaadachiisuu barbaadetanii abbaan manaa ishee waggaa guutuuf jira amma bishaan gojobtu jalaa nyaate jechaadha. Isheen immoo yeroo ammaa kana ilmaan yatiima kana sadan waliin rakkatte jechaadha. Bu'uuruma sanaan egaa ishee biratti hin argama isiniin jechuu barbaadetanii. Burte manni kun akkamiin bareedaadha? Bareeda? Qilleensa bareedaa qaba. Ijoollee guddisuudhaaf nama rakkisu. Egaa wannati beekuu qabdu manni kun ituu kan kee ta'e yoo? Ituu kee ta'e yoo amma manni kun? Burte manni kun keeti tun siin jedhee yoo namantaa tun keeti siin jedhee tun sii kenne.
Siin jedhee amma fakkeenyaaf mana kiraa keessan si kaa'ee ture duraanii amma mana kana siifan jaare mana kutaa lamaati mana kana keessa jiraatta amma irraa kaaste namni tokko keessaa ba'i siin jedhu namni kiraa fidi siin jedhu jiru maaliif iyyite namni siin jedhu jiru maaliif ijoolleen kee bo'an namni siin jedhu jiru akka barbaade kan keessa jiraatu si manni kun mana kutaa lamaati lafti kun kan keeti manni kun kan keeti amma umuriin kee rabbi si jiraachisa mana kana keessa jiraatta jechuudha shi. Egaa manni kun duraan egaa mana kiraa keessan si kaa'ee ture mana kiraa keessa jiraataa turte mana kiraa keessa jiraachuun egaa amma akka ulfaatu nan beekaanis mana kiraa keessa jiraadha jechuudha. Amma immoo kuno mana kan ijoollee kee qaraasifattee barsiifataa keessa jiraachuu dandeessa. Namni tokko bakka bulu bakka jiraatu yoo qabaate wanti biraa isa rakkisu walii gadi fiigee waan nyaatullee hojjetatee jiraachuu hin danda'a jechaadha. Manni kun mana keeti kunoo qulfiin isaa. Kana booda akka barbaadetti ofii keetii banattee itti galtaa ofii keetii banattee baataa jechaadha. Kun kan keeti kana booda lafti isaa liishoodha. Wanti si cinguun jiru manni fincaanii fi manni nyaatatti bilcheeffatu si hojjetamaa jira ammayyuu irra jiru jechaadha. Inni si xumurama haruma si xumurama. Bishaan asuma jira ibsaan kun haruma siif gala jechaadha. Wanni si rakkisu hin jiru jechaadha. Obboloota koo warreen viidiyoo kana daawwattan jechaadha. Manni isin asirratti agartan jechaadha. Obboleettii keenya burteedhaaf deeggarsa garaagaraa walitti qabaa turuun keenya ni yaadatama. Isinis viidiyoodhuma sana ilaaluun jechuudha deeggarsa garaagaraa gochaa turtaniittu deeggarsuma isin gootan keessaa walitti qabannee jechaadha hanga har'aatti isa seen fayyadamtu fayyadamaa hanga ammaatti isuma isin deeggarsa gootan guyyaa guyyaatti illee ishee argachaa tan ture jechaadha. Amma utuu hin beelayin hanga har'aatti geessee jirti alhamdulillah galata rabbiif galata keessan jechuudha. Amma immoo manni kun mana dhuunfaa isheeti galatoomaa ulfaadhaa sinin jecha mee yaada isii immoo waan itti dhaga'ame manni kun isheedha ijaaramuu isaatiin wal qabatee waan ishiitti dhaga'ame wayii nutti himtu sin. Maal mukaan hudhamee jira baldandee barsiifate. Maaltu sitti dhaga'ame burte manni kun kan keeti bara. Gama gue rakkadhe jettu ijoollee koo wajjin baay'ee rakkadhe garuu yeroo ammaa daraa keessa jiru agoobara ijoollee koo uffisee jechuudha. Kaartoon irra ciibsee bulcha mana kiraa jira yoo mukaan kan kootiin jedhaa jira. Akka waan kootii tan jiraachisaa jira ijoollee koo jechuudha. Agoobara ijoollee nama harkaa kadhee bu'ee dubbisaa ture. Jechuun sharaarra akka ciisaa turan natti himtee ture. Kaartoonii adda addaa funaanaa jechuudha. Kaartoonii irra ciibsa ture. Amma immoo kaartoonii keessa ciisuun hafee manni kun kan keeti mana kee keessa jirta mee maaltu sitti dhaga'ame gaame amma sirriitti. Egaa burteen gammachuu siillee ibsachuu hin dandeenye nan hudhamaa jira dubbachuu hin danda'u jette dhugaadha namni sharaa kaartoonii irra ciisee sharaa uffatee yookaan agoobara uffatee bulaa ture ijoollee isaa tuffisaa agabuu bulaa turan amma mana akkasii keessa mana bareedaadha manni kuni bakka namoonni baay'inaan jiraatan keessatti ijaaramee fi manni kun jechaadha yeroo ammaa kana egaa namni baay'een isaa kiraa keessa jira jechaadha ana dabalatee jechaadha isheen immoo deeggarsa isin gootanii nama mana dhuunfaa ishee kun kan kutaa lamadha kutaa ciisichaatiif kutaa ijoollee ishee keessa taphatan jechaadha manni kun kan ijaarame guutummaan isaa kana fakkaata akkuma agartan jechaadha. Obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan ulfaadhaa rabbi isinirraa jaalatu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kan biraa immoo wannan isinii dhaamuu barbaadu yookaan wannan isiniin jechuu barbaadu mana kana ijaaruuf bu'aa baay'eedha kan deemne baay'ee ulfaataadha mana ijaaruuni tarii namni mana ijaaree beeku jiraachuu danda'a mana ijaaruun baay'ee ulfaataadha waan salphaa miti lafa bituudha lafa binnee yeroo kaan immoo meeshaalee manaa bituu wantoota garaagaraa guutuu irratti baasii guddaadha kan inni nama barbaadu jechaadha akka hin taane ta'uudhaan wantoota garaagaraa taaneeti wanni isin beekuu qabdan kan mana kana xumurre jechaadha.
garuu alhamdulillahi rabbil alamin deeggarsa sin gootaniin kun amma kana ga'ee jira garuu gara fuulduraatti immoo burteen mana keessa ciisuu qofa miti kan isii barbaachisu hojjechuu qabdi ijoollee ishee kana barsiifachuudha kan qabdi ijoolleen ishee kun nyaachuu qabu isheen nyaachuu qabdi kanaafuu maal gochuu qabdi kan jedhu irratti kan nuti amma yaaduu qabna jechaadha amma manni kun kan seeti mana kana qofa qabaachuun ishee homaa faayidaa hin qabu maaliifi waan nyaattu qabaachuu qabdi burteen waan baatee nagadattee yookaan ijoollee ishee kanaan bulfattu qabaachuu qabdi waan ta'eef waan kan sirriitti yaaduu kan nuti qabnu waan nyaattu hin qabdu taanaan mana keessa taa'uun qofti faayidaa hin qabu jechaadha kanaafuu sirriitti yaannee deeggarsa waan gaarii wayii goonee fi bakki kun bakka namoonni baay'een irra darbanudha balballi ishee kuni balbala ishee kana irratti illee waan akka suuqii wayii bannee fi waan akka kuduraaf muduraa shunkurtii dinnicha wantoota garaagaraa illee osoo bannee fi irratti hojjetatte waan gaariidha waan ta'eef yaada koo kana fudhatanii irratti mari'attanii akkuma duraan gochaa turtan deeggarsa gootanii fi ammas waan isheen daldaltu immoo bannee fi isas viidiyoo waraabnee viidiyoo gammachuu akkasin biraan geenyu abdii guddaan dhagan hin qabu jechaadha kanaafuu mee adaraa maaloo amma kana as geenyee jirra as geenyee kaan immoo karaa ittiin gannuuni manatti ol galchinee irraanii uffatatti uffisnee jirra qorra keessaa ol galchinee jirra afata gaarii ciibsinee jirra garuu ijoolleen kun waa nyaachuu qabdi waan barachuu qabdi waan ta'eef deeggarsi isin keessan ammas nu barbaachisa ammas qarshii barbaanna maaliif waan agaduu qabdi waa daldalachuu qabdi jechaadha balbala ishee irratti kanaafuu ammas deeggarsi keessan itti hafuuf isiniin jechuun barbaada egaa dhamaatiin keessan lafatti nafne garuu baay'ee nama dadhabsiisa waan kana hojjechuuni garuu hundumti keenya rabbiif jecha kana goone gruupii waatsaappii keessatti adminii ta'uudhaan ijoollee naa jajjabeessa warri turtan maqaa keessa waamuun barbaadu rabbiif jecha gootan waan ta'eef ulfaadhaa warri deeggarsa gootan rabbi isin irraa jaalatu obboleettii keenya kana imimmaan ishee irraa haqnee gadda ishee gammachuuti jijjiirree jirra ulfaadha rabbi isin irraa jaalatu jazaa keessa rabbi jalataan isiniif haa deebisu an obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture ulfaadhaa galatooma.